waan gaarii hojjedhu gaariidhumas si ta'a. Ashamaa harka fuunee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan nagaa jirtu, nagaa keessanii, ani nagaa kooti obboleettiin keessanii, baga nagaa naaf qabaattanii jiraattanii bakkuma jirtanitti nagaa isiniif haa baay'atu. Jirtuu nagaa keessanii nooru isiniin jedheen jira. Baga nagaadhaan dhuftan. Warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan sheer gochuudhaan akkasuma laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan maatii waliif haa taanu isiniin jedha. Baga nagaadhaan dhuftan gara chaanaalii kiyya. Egaa waa xiqqoo gorsa xiqqoo isiniif qabadhee dhufe. Namni waan gaarii hojjetu tokko gaariidhumatu ta'aaf. Namni waan badaa yookaan waan gaarii irraa adda ta'e tokko hojjetu immoo wantichumatu ta'aaf. Egaa addunyaa kana gubbaarra wantoota baay'eetu jira. Addunyaa kana gubbaarra wantoonni jiran waan hedduudha. Innis maali jettanii yoo beektan, ilmi namaa tokko waan facaafate haammata. Ilmi namaa tokko waan facaafate haammata. Namni tokko xeefii facaafatee qamadii hin haammatu. Qamadii yoo facaafate xeefii hin haammatu. Waanuma facaase sana haammata. Obboleessa koo, obboleettii koo, dhaamsisii qabu waanuma facaafatte haammatta. Kufaatii obboleessa keettis hin gammadin. Lafa kufe sanatti hin ka'a. Hanqina obboleessa keettis dhiistee biraan darbin itti himi. Namni akkuma bifti isaa gargar ta'e yaadni keenyallee hojiin keenyarree gargaridha. Kanaaf nuyi ilma namaa kan taane gosa tokkorraa kan uumamnedha. Egaa amantaan keenya gargar yoo ta'eyyuu uumamni keenya tokkichadha. Biyyee irraa kan uumamne, hafuurri waaqayyoo nu keessa kan jirudha. Harka waaqayyootiin kan tolfamnedha. Yeroo tokko tokko ilmi namaa maal godha seetanii? Kufaatii obboleessa isaatti gammada. Yaa obboleessa koo hin kufe malee bakka sanitti hin hafu hin ka'a guyyaa tokko. Harkaa dhabuu obboleessa keettis hin gammadin. In argata akka har'aa miti. Nan qaba qabeenyaan qaba jettees of ol hin qaqqabin. Akkuma qabdu kana guyyaa boruus dhabuu dandeessa. Namni tokko yaadee karoorsee bira ga'uudhaafis maal gochuu qaba? Obsa qabaachuu qaba. Lafa har'a gola hambaa keessan jiraadhee jettu sanatti, lafa boossee fi lafa dhiphatte sanatti hin haftu keessaa baata. Icciitii kee nama hundatti hin himin. Inni tokko gaarii siif yaadata. Inni tokko immoo ammeenya siif yaadata. Nama itti himattus beeki, ilaalladhu, adda baafadhu. Harki har'a gadi si qabe kun boru ol si qabuusaa hin hafu. Nama akka mataa keetti jaalladhu. Kuni hiyyeessa, kuni sooressa hin jedhin. Inni hiyyeessaa suni hin sooroma tarii guyyaa boruu ija keetiin argita. Inni sooressaa sun immoo ati sooressa jetteetoo ilaalcha gaarii qabduuf sun immoo hiyyoometu argama. Ija keetiin argita. Guyyaan har'aa kuni guyyaa borutti waan baattee dhuftu hin beektu. Sa'aatii fi sekeendii keessatti guyyoonni hundumtuu jijjiiramaa oola. Egaa yaadni ilmaan namaa yeroo hundumayyuu garagara. Isa kana ta'uusaa haa beeknu.
Egaa uumamoota jiran keessaa uumama tokkodha waan taaneef yaada gaarii waliif haa qabaannu. Gaafa ati yaada gaarii namaaf yaadde siif immoo Waaqayyo waa gaarii siif qopheessa. Gaafa ati jallina yookaan amina namaaf yaadde immoo siifis sanuma fuuldura keetti sanuma sii qophaa'a. Maal beekta? Hin beekamu. Kanaafiyyuu of haa eeggan. Malkiidhaanis nama ilaaltee nama hin jaallatin bareedinni hin darba. Qalbii ilaalladhu. Namni kun hiyyeessa jettee tuffattee too bira hin darbin. Jaalladhu boruu isa Oromoo. Wajjiniin hojjettanii jijjiiramuu dandeessu. Yaada fokkisaas namaan qabaatin, jecha badaas namaan hin jedhin. Jechi nama keessaa ba'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu yaada gaarii waliif haa qabaannu. Gaafa nuyi wal jaallanne jaalalli gidduu keenya jira. Eenyurraa akka baranne haa beeknu. Jaalala eenyutu sin barsiise? Addunyaa kanarraa waggaa miliyoona lakkooftee yookiin waggaa 1000 lakkooftee yookaan waggaa 100 lakkooftee hin jiraattu. Isa kana beeki. Garuu amma jiraattu sanatti waan gaarii namaaf yaadi. Obboleessa kee isa dhabeefis yaadi. Obboleettii kee ishii boossuufis yaadi. Obboleettii kee miidhuun barbaadin. Obboleessa kee miidhuun barbaadin. Intala shamarraa tokko miidhuun barbaadin. Hin miidhamta. Atillee akkasuma dabaree sana deebitee too akkuma miite sana deebitee hin miidhamta. Biyya lafaa kana gubbaarra yeroo xiqqoo jiraannu. Hammuma yeroo xiqqoo jiraannu sana sadeemsa boruu sana akka hin raaffanne. Eessatti akka galluuf eessaa akka dhannu. Maal akka facaafannee maal akka haammannu. Egaa jalqaba jedheen ture. Waanuma facaafatte akka haammattu dubbadheen ture. Hin yaadatta yoo ta'eef. Kanaafuu lafa jirtanitti jaalala waliif qabaadhaa. Nama waliin caalchisin namni tokkodha. Abaluun sun hin bareeda. Habaluun sun immoo hin bareedu. Hin jedhin. Miidhaginni umurii waggaa xiqqoo keessatti namarraa haqamti. Bareedinni homaayyuu hin godhu. Garuu namni sun qalbii haa bareedu. Jechaan obboleessa kee obboleettii kee madeessin keessaan ba'u. Keessatti chaappeffamee hafa. Yaada gaarii waliif qabaachuun keessan immoo har'a duwwaa osoo hin taane bara baraan haa ta'u. Biyyaa waliin qoodina, amantii waliin qoodina, wal jaalladha. Uumamni keenya tokko waan ta'eef jaalala hedduu waliif haa qabaannu. Gorsa ana obboleettii keessan alamiiti inni kun. Dhaloota baay'ee gubbaarratti wantoonni mul'atuu fi wantoonni argamu baroota keessatti wantoota nama jibbisiisuu fi wantoota itti keessa jiraachuusaa namatti hin tolledha. Ati jaalala argisiisuuf jettee waan ulfina Waaqayyoo keessaa si baasus hin hojjetin. Qaama Waaqayyoon ulfina isaatiif godheetoo si uume kanaa qullaatti baaftee bakkeetti baaftee too of hin salphisin. Ni si jaalate suni qullummaa kee osoo hin jaallanne nama maaragaa yoo ati taate nama qaama kee dhofkatu nama qaama kee kana jaallattu yoo taate sillee si jaallata.
barichi garamitti akka deemuu fi yericha akkamitti akka deemu eenyuuf gale laata? Inni kunoo namoota tokkoof hin galle. Kaan isaanii in lallabu, kaan isaanii in faarfatu, kaan isaanii in raaju, kennaa garaagaraa qabu. Kaan isaanii akkuma amantaa isaaniitti quraana in qara'u, kaan isaanii as deebi'anii yeroo takka turan immoo in sirbu. Yeroo takka turan immoo in faarfatu. Barichi baricha akkasii sana keessa jirra. Barittiin barittii dhumaati. Obboleessi obboleessa gubbaarratti du'a yaada. Obboleettiin obboleettii gubbaarratti du'a yaaddi. Kufaatii walitti gammadu. Ammeenya waliif yaadu. Namni kun yoom kufaa fi namni kun yoom karaatti afaa jedhaniitu yeroo hedduu karaatti wal hambisuu yaadu. Eessa keessaa baratte yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo? Inni amantaa Islaamas, inni amantaa Kiristaanas ergaa hedduu xiqqoo tokko isiniif qaba. Gariin keessan otoo lallabdanii, otoo faarfattanii jecha hadhaa namaan jettu. Eessa keessaa baratte? Jaalala baratte Kiristoos irraa. Gariin keessan immoo otoo quraana qabattanii, rabbiin tokkicha jettanii dubbattanii immoo as deebitanii obboleessa kee, obboleettii kee samudaa irratti argite sana itti murraa deebitee ammeenya isaa dubbattee arrabsita. Arraba keenya kana fuulduraa arrabni keenya kun ni duuti. Jireenya biyya lafaa ishii arra dabartu tanaaf jecha fokkisaa fi waan hadhaa, waan ulfina Waaqayyoo keessaa nu baasu akka hin hojjenne of eeggadhaa. Inni bara dhumaa sun mataasaa dhufkateetu dhaloota baay'ee karaarraa dogoggorsaa jira. Dhaloonni ulfina Waaqayyoof akka hin jiraanne, akkasuma immoo dhaloonni waan hundumarraa gara amantii isaatti qabatee akka hin jiraanneef kallattii hin beekamne dhaloota dogoggorsuu kan murteeffatee manaa ba'ee ni bara dhumaa sun hin jira. Eenyuuf gale laata jireenyichi? Ergaa isiniif qabuuf yaada isiniif qabu isa kanadha. Jaalala dhugaa waliif qabaadhaa. Walaa jaallannu. Nuyi jaalala Kiristoos irraa barannee jirra. Hundumti keessanuu jaalala walii haa qabaannu. Wal qooduun nu keessa hin jiraatin. Amantaa wal qooduun nu keessa hin jiraatin. Nama kamiyyuu qixa tokkuma. Kanaaf isa kana isiniif qaba. Yaadni koo isa kanadha. Waan gaarii haa hojjennu. Gaariitu nu eeggata. Obboleessa kee dogoggorsiisuu irraa of eeggadhu. Arra daliilota baay'eetu jira. Afaan isaanii kana gubbaarra damma dibatanii waan gaarii kan dubbatan, garuu keessa isaanii immoo billaa qara lamaa kan ta'ee jiru. Siif wayyoo, siif hamboo'e. Maaliif seete? Garaan kee maaliif billaa qara lamaa ta'e? Inni kunoo barbaachisaa miti bara. Sitti faradama, natti faradama. Waanuma har'a facaafnu kanatu guyyaa boruu nu gaafata. Takkallee waan ani facaase nama biraatiif hin kennamu. Hanuma eeggata. Waan ati facaaste immoo anaaf hin kennamu, suma eeggata. Bara baraan nan jiraadha biyya lafaa kanarra ishee hin jiraattu yeroo gabaabduudha ishiinoo. Tarii bara baraan nan jiraadha jetteetu sii galteetti miti? Lakki yeroo gabaabduu keessa jiraatta. Yeroo gabaabduu jiraattu kanatti garuu waan gaarii hojjedhu. Obboleessa keetiif waan gaarii yaadi. Obboleettii keetiifis waan gaarii yaadi.
gorsa kana isiniif qaba. Barri nu keessa jirru kun bara ulfaataadha. Bara dhaloonni itti dugda walitti gatee hundumtuu karaa irraa gubbaarraa wal dogoggorsiisaa ooludha. Bara hundumtuu xinnaa guddaan shamarran akkasuma dargaggoon safuu wallaalee keessa jirra. Shamarran keenyas safuu wallaaltee jirti. Anis keessan jira. Keessaa ba'ee miti. Maqaa abbaa maqaa haadhaa ofirratti wallaalaa jirti. Dargaggoonni keenyas shamarran keenyas. Kaloo arrabaa wal godhataniitu. Namni tokko waa badaa yoo dubbate yookaan waan hin taane tokko yoo hojjete argitan isa gubbaa irratti viidiyoo baay'een hojjetamee mudoosaan lallabama. Arrabaaf gara isaatti fiigna. No, kuni ta'uu hin qabu. Wanti ta'uu qabu namni kun yoo dogoggorre kumaatamni kun hundi wajjiniin deemee arrabaan dogoggorsuu arrabsuu hin qabnu. Tarii ani dogoggoree yoo nama arrabseetu argamee deebii obboleettii koo kun hin barbaachisu ulfina Waaqayyoo keessaa si baasa yoo naan jette nan deebi'a. Egaa akka warra amantaa Islaamattis obboleettii kee ishii dogoggorte tokko yommuu argite dogoggorummaa ishii sana gubbaarra dhaabattee mudaa ishii lakkaaftee mudaa ishiitiin arrabsuudhaan dursa lakkii rabbiin keenya kana ni yaamu kuni quraana keessa hin jiru jettee yoo itti himte obboleettiin kee suni lafa kufte sanaa kaatee yookaan lafatti arrabaaf jette sana deebiste yaada ishii deeffattee gara rabbii ishiitti fuula ishii garagarfattee dhaabatti ta'a. Gatii kee arti immoo argatteetta obboleettii kana fayyisteetta ta'a. Kanaaf walaa fayyifannu yoo nuyi waliif fayyifannee fi yoo nuyi mudaa keenya irraatti waliin deeffanne eenyutu nu deebisaree eenyutu nu fayyisa. Ani nama na gorsuu fi nama yeroo ani yaada badaa waan badaa tokko yoo nani hojjedhee nama dhufee ta'u wanti kun gaarii miti kuni gaarii miti waan akkasii maaliif goote naan jedhu wantichi gaarii yoo natti ta'ee hojjedheeyyuu nama dhufee ta'u natti himi sana baay'een jaalladhaa iddoo guddaa hin qabaaf. Nama na jajjabeesse sanarraa nama mudaa koo natti hime sanaafan iddoo guddaa qaba. Maaliif seete otoo nammaa ani waan badaa tokko hojjedhee waan badaa tokko dubbadhee lammii koo jechaan madeesse hiriyaa koo obboleettii koo obboleessa koo jechaan madeesse inni dhufee na jajjabeesse sun gaarii jetteeni baga akkas goote baga akkas jetteeni ishiinuu nama amala badduudha baga jetteeni naan jedhee nan jajjuu isaanirra isatti baay'een gadda. Anis kufeen jira namicha akkas naan jedhe sunillee kufee jira. Inni immoo yaada gaarii fi yaada qajeelaa nama hundumaaf qabu kun immoo yoo dhufee lakki yaa obboleettii koo wanta akkanaa kun gaarii miti. Maaf obboleessa kee maaf obboleettii kee arrabsita kanaafuu yaada kee irraa deeffadhuutoo kaasi dhaqii dhiifama gaafadhu naan jedhu yoon argadhe immoo hedduun itti gammada. Nan jaalladha. Egaa ani jaalala nama hundumaaf kan qabudha. Akkuma bifa kiyyaa xiqqoo addaattu kana nama hundumaaf jaalala hadii kanaan qabudha. Xinnaa guddaa beekaa wallaalaa nama hundumaaf yaada gaarii fi jaalala onnee irraa kanan qabudha. Baay'ee kanas hin jaaladhuu fi baay'ee kanas hin kabaju ilmaan Oromoo qaqqaalee fi gaarii kan taatan. Gorsa kootii fi yaada koo kana siniif ere kana gubbaarratti yaada naaf qabdan koomentii gubbaarra naaf kaa'a. Ani immoo yaada keessan naaf fudhadha. Maal akkan balleesse fi jajjabina koo gubbaarra dhaabattanii jabaadhu naan jechuurra bakka akkanaatti akkas balleessite jettanii yoo naaf barreessitan naaf fudhadha. Jabinni koo bakka jabina kootii irraa bakka irrina kootii waan an balleesse irratti yoo na gorsitan an obboleettii keessan sin jaallattanii fi ani sin jaalladhu sin irraa na fudhadha.
Kanaaf hedduu takka waan asin kabajuuf waan asin jaaladhuuf obbolaa koof yaada gaariif yaada qajeelaa waan asiniif qabuuf yaada naaf qabdan koomentii keessa gubbaa irratti naaf hiraa. Isa kana fudhachuudhaaf immoo ani qophiidha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Lafa sin jirtanitti Waaqayyo si wajjin haa ta'u, tiksee gaarii siniif haa ta'u. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Koomentii irratti yaada bal'oo naaf kaa galatoomaa siniin jedheen jira.